Ayyaana shamaa kan jirtu hordoftoonniif kabajamtoonni chaanalii kiyyaa hundi keessan nagaa keessanii nagaa kiyya waaqni galatu guyyaa irraa kana muka isiniif qabadheetti dhufee akkamitti akka mi'oota orjinaala ta'anii beektanii ittiin bitachuutii dandeessan karaa salphaa ta'eetiin isinitti agarsiisuudhaafan qabadhee dhufeetti jira. Kana qofaa miti jechuudha. Barreeffamoota gosa kamiiniyyuu fuullee waraqataa irras haa ta'u wanta kamiin irratti yoo barreeffamanii daayirektii lafa barreeffamanii jiran sanarratti isin afaan barbaadanitti geddaruutii karaa itti dandeessan isinitti agarsiisuudha. Saniin booda gara bilbila keessanitti afaan barbaadaniin seef godhachuutii dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf afaan Chaayinaffaan barreeffame tokko gara afaan Amaariffaatti, gara afaan Ingiliffaatti, gara afaan Arabiffaatti geddarachuudhaan bilbila keessan irratti seef gochuutii dandeessu. Uumamaa tokko barreessuu isin barbaachisu daayirektii suuraa kaasuu qofaadhaan jechuudha. Kanaaf egaa mi'i orjinaalii isa kamii informationii mi'a kanaa akkamittiin argachuu danda'a bilbila kanaa yookiin immoo qodaa bittan kamiiniyyuu orjinaalummaa isaa salphaamatti karaa kamiinan beekuu danda'a jettanii cinqamta jechuudha. Guyyaa irraatti kaastanii salphaamatti ofii keessaniin bilbila keessan fayyadamuudhaan beekuutii baruutii dandeessu jechuudha. Afaan gata muraatiin waliin taasisanii jecha guyyaa irraa reefuu gara chaanalii kootti dhuftan yoo jiraatan immoo baga nagaan dhuftan anaa dhufu isin jedheera. Chaanalii koo subscribe gochuun dagatinaa viidiyoon isiniif gadhiisu share like gochuudhaan jabeessaan isiniin jedha. Warreen iddoo descriptioniin eessadhaa appilikeeshinii ati nu barsiistu argachaa hin jiru jettaniif immoo barreeffama viidiyoo kanarraa tokkootiif ni tuqxu jechuudha. Saniin booda haala kanaatiin gad isiniif ba'a. Description jechuun iddoo kanarra waan ta'eef liinkii kana innaa isin tuqxan gara weebsaayitii kootii isin geessa. Haala kanaatiin weebsaayitii koorra innaan isin fideeti jedhu kunoota egaa appilikeeshinii barbaadan daayirektii iddoo kana jalaatii daawunlood batanii kana tuquudhaan buufachuutii ni dandeessuun isiniin jedha. Jalqaba appilikeeshinii kana buufachuutii qabdu. Appilikeeshinii kanas immoo lafti isin argattan Telegram channel koo fi iddoo nama isinitti agarsiisedha. Kanaaf jalqaba yennaa bantanii bifa kanaatiin jechuudha kan inni isiniif banu. Iddoo kanarraatii egaa wantoota afurii ol argachuutii ni dandeessu jechuudha. Wantoonni hundi isaaniiyyuu immoo wantoota garaagaraadhaaf fi akkasumas immoo faayidaa garaagaraadhaaf kan oolan jechuudha. Fakkeenyaaf qodaa tokko bituudhaaf yoo kaatanii kunootti shoppingiin dhuma kanarra ni jira jechuudha. Shoppingii lafti jedhu kana saniin booda wanta shoppi gochuu barbaadan wanta bituu barbaadan qodaa sana suuraa ni kaastu saniin booda informationii guutuu isiniif fida jechuudha. Fakkeenyaaf isinitti nan agarsiisa. Kun amma saayitii bilbila harka koo irra jirudha kuni. Fakkeenyaaf biraandii saayitii kanaa beekuutii yoo barbaade calma jedhee kunootti iddoo kanarra nan tuqa jechuudha. Saniin boodennaan kana tuqu bifa saayitii kana wajjin kan wal fakkaatanii addunyaa kanarratti kan gadhiifamanii jiranii gosa hundasaa biraandii kamarraan akka gadhiifame eessa akka hojjetame jechuudha. Wantoota informationii isin barbaachisu iddoo kanarratti isiniif barreessa. Saniin booda iddoo kanarraatii dubbisuutii ni dandeessu jechuudha. Egaan qodaa isaa wajjin wal fakkaatullee daayirektii fideetu suuraadhaan akkasumas immoo barreeffamaan isiniif kaa'e jechuudha. Kanaaf informationii bifa kanaatiin qodaa bituu barbaadan sanarraatii ni argattu jechuudha. Qodaa sana wajjin wal fakkaatu yookiin immoo sanarra fooyya'aa ta'e illee addanummaa keessaatii argachuutii dandeessu gatii ta'ee fi daayirektii wanta kanatti yoo fayyadamtan baay'ee tokko itti gammadu jedheeti yaada. Amma immoo gosa kan biraa kan isinitti agarsiisu ta'a jechuudha. Fakkeenyaaf wanta suuraa kanarratti argaa jirtan jechuudha. Fuullee waraqataa kanarratti kan argaa jirtanii daayirektii jechuudha. Kunootti uumamaa tokko osoo hin ajajiin gara afaan Amaariffaatti naaf geddereeti jira jechuudha. Garuu kan inni jiru afaan Ingiliffaan jechuudha. Kunootti ilaaluutii dandeessu. Afaan Amaariffaan kan barreeffamee taa'ee naaf jiru kuni Ingiliffa tureeti jira jechuudha. Kanaaf daayirektii maaltu narraa eegama jechuudha. Kunootti akkaan tiraansileetii gochuutii barbaade sana ergina ajajee booda kunootti koppii ol kan jedhu kana tuquudhaan salphaatti gara nama barbaadeetti erguu akkasumas immoo bilbila kiyya irratti seevii gochuutii nan danda'a jechuudha. Egaan kana gochuudhaaf siitaappii xiqqoo isin barbaachisu jira jechuudha. Kunootti iddoo kanarraatii al tokkootiif ni tuqxu jechuudha. Kunootti iddoo kanarraa auto detect lafti jedhu kuni wanti inni isiniif ta'uutii qabu Ingiliffa ta'uutii qaba. Iddoo kanarra darbee jechuudha. Gara kanaatti inni dabartan immoo afaan Amaariffaarra taa'uutii qaba waan ta'eef afaan Amaariffaa iddoo kanarraatii Amaarik lafa jedhu kana ni filattu jechuudha. Saniin booda apply jechuudhaan kunootti daayirektii suuraa barbaadan sanarra ni qabdu. Yerooma sana inni immoo afaan Amaariffaa yookiin immoo afaan isin geddirattan sanatti isiniif daayirektii ni cheenjii godha jechuudha. Kanaaf salphaatti isinii afaan itti geddaruutii barbaadan iddoo kanarraatii ni ajajju. Sanii booda salphaatti inni immoo yennaa isin fuullee waraqataas haa ta'u wanta kamirrattiyyuu wanta barreeffamee jiru kamirrattiyyuu suuraa bilbila keessan qabdanii daayirektii tiraansileetii isiniif godha jechuudha. Inni kan biraanii suuraa barbaadan tokkorraatii koppii gochuu ni dandeessu jechuudha. Barreeffamoota barbaadanii harka keessanii osoo hin barreessini yerooma sana salphaamatti koppii godhachuutii ni dandeessu. Kanaaf kunis baay'ee tokko yeroo keessan isiniif salphisa jedheetii yaada. Namoonni baay'een keessanii wantoota garaagaraa barreeffachuu kan fedha isaa qabdan jiraachuu ni maltu ta'a. Garuu ganaa harka keessatiin barreessuurra suuraa kaasuu qofaadhaan barreeffama sana gara bilbila keessaniitti seevii gochuu ni dandeessu. Kanaaf iddoo kanarraatii al tokkootiif ni tuqxu. Saniin booda barreeffamoota
suuraa sanarratti qabdanii argattan hundayyuu iddoo kana jalaati select all jechuudhaan salphaamatti bilbila keessan irraa copy text lafti jedhu kun directly bilbila keessan irratti akka inni save isiniif ta'uu fi kan isiniif fayyadamudha waan ta'eef directly bifa kanaatiin save godhachuu ni dandeessu. Egaan barreeffama copy goota yookiin immoo suuraa irraa kaastanii teessanii dhaggeeffachuu ni dandeessu jechuudha. Fakkeenyaaf kunootti iddoo kanarraa For from faith to faith, they say the great Greek writer Homer wandered from town. Kunooti egaa akkuma dhageessanidha jechuudha. Egaan wantoota garaagaraa namoonni shaakaluutii barbaadan bifa kanaatiin illee itti fayyadamuutii ni dandeessu. Kanaaf appilikeeshinii guyyaa irraa isiniif qabadhee dhufe kun wantoota hedduudhaaf kan isin gargaarudha. Faayidaa anamma isinitti agarsiise cinatti illee warri suuraa nyaataa garaagaraa kaastan jechuudha. Fuuddii garaagaraa kaasuudhaan gara intarneetii gadhiisuutii barbaadan yookiin immoo nyaata garaagaraa ennaa reestooraantii garaagaraa keessatti fayyadamtanii daayirektii waa'ee nyaata sanaa beekuutii kanneen barbaadanii kunootti dhuma kanarra dhufuudhaani diiningii kan jedhu kana daayirektii nyaata nyaachuuf jettan sana ni kaastu saniin booda informationii gahaa argachuutii dandeessu. Inni kan biraan sarchiidha jechuudha. Karaa gidduu kanarratti kan argamu wanti kun kan inni isin fayyaduu fi fakkeenyaa fi barreeffama tokko argitanis haa ta'u jechoota garaagaraa daayirektii yeroo agartanitti jechuudha. Kaasuudhaani suuraa kaasuu qofaadhaan jechuudha. Maal akka inni jedhee maal akka inni ta'e eessarraa akka gadhiifame wanti sana wajjin informationii wal qabatu yoo jiraate daayirektii argachuutii ni dandeessu jechuudha. Kanaaf amma fakkeenyaa fi suuraan irraa isiniif kaasee fakkeenya godhee isinitti agarsiisaa jiru kuni kan waa'ee amantii wajjin wal qabatudha. Kunootti daayirektii kaasee ofiisaatiin sarchiinaaf godheetti jira. Teknoolojii fees heeling is a roolii ofiisii kan jedhu sadansaa kana keessaati wantoonni tanni wajjin wal qabatu naaf fideetti jira waan ta'eef fees kan jedhu kan innaan tuqu daayirektii wantoota feezii yookiin immoo amantii wajjin wal qabatu iddoo kanarraa wikipeediyaa irraa naaf fideetti jira fakkeenyaaf iddoo kanarraa. Kanaaf wantoota hedduudhaaf isin fayyadan isin jedha ammallee appilikeeshiniin kun orjinaala isaa isiniif kaa'ee waan jiruu fi liinkiin isiniif kaa'ee karaa telegiraam chaanalee koo yookiin immoo diskiripshinii booksii jalaatii argachuu ni dandeessu waan ta'eef akkasinitti gammadan abdiin nan qaba. Yaada yoo qabaattan koomentii irratti naa barreessaa. Yeroo itti aanuun deebinee gargaarutti nagaan naaf turaa isinan jaalladhaa isinan kabajaa. Bye bye.